Nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa argame irratti isaatiif haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kana seenaa baay'ee nama gaddisiisaa oduu gaddaa tokkoon isinitti hima. Egaa hunda dursaa Waaqayyoon kan eeyyame malee wanti nama eeyyame namni nama eeyyame tokko hin ta'u. Seenaan kun seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa akkuma beekamu yeroo darbe yookiin immoo guyyaa dheengaddaa guyyaa qidaamee jechaadha. Soomni duukaa bu'ootaa kan inni gale gaafa guyyaa 6 gaafa ta'u gaafa guyyaa 5 waxabajjii. Egaa buleettiin keenya tokko baay'ee karaa nama dinquutiin konkolaataa hanga kana hin jedhamne cidhaa akka kana jedhamee illee himamuu hin dandeenye naannoo makiina 100 oliitiin gaa'ela ishii guyyaa sanbata duraa yookiin immoo qidaamee gaggeeffattee turte. Mucimti kun deebitee immoo guyyaa dilbataa boqottee guyyaa wixataa awwaalamteetti. Gaddi kun gadda baay'ee cabsaa ta'e, gadda keessa ofiitii hin banne maatii ishiifis, hiriyaa ishiitiifis, firoottaniifis, warreen guyyaa kana cidha kanarra oolaniifis baay'ee kan nama gaddisiisu yoo ta'u iyyuu kun yaada fooniitiin gaafa ilaallu baay'ee ulfaata, baay'ee rakkisaadha, baay'ee namatti dhaga'ama. Ilmi namaa har'a jiraachuusaa malee, har'a mul'achuusaa malee bor waan ta'u sa'aatii kanaan booda wanti ta'u tokkollee hin jiru. Waan akkasii Waaqayyoo gaa nama baraaru. Wantoonni bara kana keessa dhaga'aa jirru, wanti argaa jirru baay'isee kan nama gaddisiisudha. Qidaameen cidha, sanbanni immoo du'a, wixanni awwaalcha ta'ee argamuun hammam namatti dhaga'ama ija fooniitiin. Haa ta'u iyyuu malee ishiin gara abbaa ishii deemteetti, gara Waaqayyoo deemteetti. Carraan ishii guyyaan ishii guyyaadhuma kana yoo ta'u iyyuu hojii ergamootaa boqonnaa 21 lakkoofsa 14 gubbaa irratti eeyyama Waaqayyoo haa ta'u jenneetu callisnee jedha. Rakkoon akkasii gaafa nama quunnamu namni jireenya lama jiraata. Tokko jireenya foonii, lama immoo jireenya lubbuuti. Waaqayyoon biyya lafaarra umurii nuu kenne amma inni nu jiraachisana jiraanna jecha. Isa dabarree garuu isaa ol waggaa dabalachuu, umurii dheereffachuu hin dandeenyu waan ta'eedhaaf egaa Waaqayyoon du'a tasaa namaa baraaru otoo gaabbii hin galiin, gara Waaqayyootti otoo hin deebi'iin boqochuun baay'isee ulfaata. Du'a lammataa kan jedhamu isa kanadha. Kiristaanni foonii yoomillee ni du'a. Fooniin garuu du'uun hin hafu, lubbuun akka hin duune immoo gaabbii galanii qophaa'anii eeggachuudha. Duun obboleettii keenya namoota baay'ee rifaatu, hunduma keenyaaf rifaatu naasuu yoo ta'u iyyuu hundumti keenya akkatti qophoofnee eeggachuudha. Qidaameen cidha, sanbanni du'a, wixanni awwaala ta'uun baay'ee kan nama rifaasisuu fi nama sodaachisu waan ta'eedhaaf hundumti keenya kadhachuu qabna. Waaqayyo du'a keenya akka tolchu, du'a tasaa Waaqayyoon nu haa baraaru. Kun yeroo baay'ee nama quunnama. Akkamitti maatiin jajjabaachuu akka danda'u hubannoo wangeelaa barbaachisaa. Waaqayyoon du'a jalqabaa du'a tasaarraatii nu haa baraaru. Maatii ishii firoota ishiitiif jajjabina Waaqayyoon isheedhaaf haa kennuu fi biyyoon isheetti haa salphatu. Wanta akkasii kun baay'ee namatti ulfaata. Seenaan kun seenaan dhaga'eedha waan ta'eedhaaf kana beeknee hundumti keenya gaabbii gallee qophoofnee eeggachuun barbaachisaadha. Egaa keessumaa otoo addan ba'iin cidhi kun illee otoo meeshaan cidhaaf dhufee hin galiin awwaalaaf ta'uun baay'isee rakkisaadha waan ta'eedhaaf akkamitti akka hin danda'amu hin beeku. Egaa Waaqayyoon isaa daggisaa ixaallam jedhama. Waan hojjetu hundumaa karooraaf kaayyoodhaan hojjeta waan ta'eef lubbuu ishee haa maaru. Waaqayyo hunduma keenya du'a tasaa nu haa baraaru. Gaabbii gallee fooniif dhiiga gooftaa fudhannee guyyaa boqonnaa keenya Waaqayyoon haa eeggannu. Waaqayyo hunduma keenya duukaa haa ta'u. Biyya keenyaaf nagaa, walii walii keenyaaf jaalalaaf tokkummaa Waaqayyoon nuuf haa kennu. Nagaatiin tura.